Yoo yaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Biiftuu Faawundeeshin miidiyaa keenya keessanidha. Mata dureen kiyya guyyaa har'aa waa'ee artiiti. Artii jechuun maalidha? Kallattiin gara mata duree qabadhee dhufeetti isin dabarsa. Artii jechuun faaya jechuudha. Artii jechuun calaqqiftuu aadaa, calaqqiftuu eenyummaa, calaqqiftuu duudhaa, calaqqiftuu amantaa. Calaqqiftuu eenyummaa dhuunfaa fi sabaatiilleedha jechuun artiin. Ani yoo uf ibse bareechee gaafa uf ibsu artii yoo itti make baay'ee fudhatama qaba. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa artiin siif maali jennaan maal jedhan beektu? Pireesii raadiyoo waliin gaafiif deebii inni godhe gaazexaa irratti dubbise. Artiist Raayyaa jedhaniin hoo jedhe. Artiin siif maalidha jennaan aspaaltii fuudhee onnee mucaa uummataa keessa na seensisu. Eeyyen dhuguma maaf jaallatama jennaan sababa artii kana onnee nama hundaa artiidhaan biintee seenee jechuudha. Artii jechuun mallee maal jedhee ibse Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa? Artistii jechuun waan haaraa fidda jechuun miti. Namni artistii tokko waan haaraa fidee dhufa jechuu osoo hin taane waanuma uumamaan uummata keessa jiru bareechee boca isaa tolchee gad fidee akka fudhatama argatu taasisaadha. Fakkeenyaaf jaalala namni akkanatti normaalii walii ibsuuf si jaaladha si du'a jechuudha. Gad baatee sirbaan ibsu kamtu irra fudhatama qaba? Kamtu irra leellifama? Kamtu irra gurratti tola? Kamtu irratti onnee seena? Isa sirbaan ibsite kan isa artiitti maktee ibsite santu onnee namaa seena jechuudha. Kanaaf artiin faaya jeen artiist jechuun faayessa. Fakkeenya faaya jechuun fakkeenya calleen kun uumama si wanti gaafa yookaan cabbiirra wanta irraa tolfamtu akka nan bareeddu. Fakkeenya warqii haa fudhannu. Warqiin gaara keessatti yookaan lafa jalatti yeroo jiraatu dhaqama. Boca hin qabuun fokkata. Yeroo achii ba'e maaltu ilma namaatu harkaan tolchee maashinaan haa ta'u tolchee boca isaa bareechisee sheeppi bal godhee gaffida jechuudha. Kanaaf artii jechuun faaya, artistii jechuun faayessa. Waan faaya sana bareechisee boca itti godhee gad fidu jechuudha. Artiin kana yoo jennu, artistiin kana yoo jennu egaa hariiroon artii fi uummata gidduu akka waliigalaatti hariiroo akkamii kan jedhudha. Hariiroon artii fi uummata gidduu jiru hariiroo uumamaan kaa'edha. Maaliif kan jettan jiraachuu dandeessu? Hariiroon artii fi uummata gidduu jiru hariiroo uumamaan taa'e wanti jennuufi artiin kuni seektarri inni keessatti qooda hin fudhanne hin jiru. Golli inni keessatti qooda hin fudhanne hin jiru. Biyyi inni keessatti qooda hin fudhanne hin jiru. Waltajjii yoo qabattu artistii fidda nama waltajjii sana bareechisu artiidhaan bareechista. Iddoo dhumti artiin itti qooda hin fudhanne hin jiru jechuudha. Artiin saba kam waliinuu jira. Sabni artii hin qabne hin jiru. Hin jiru jechuun namni sabni artii hin qabne waan mul'atuun hin qabu. Waan saba jedhamuuf iyyuu hin qabu jechuudha. Artii sanaan uf calaqqisa. Artiin calaqqiftuu aadaati. Calaqqiftuu eenyummaati. Beeksiftuu eenyummaati. Eenyummaa gamtaa fi dhuunfaallee artiidhaan beekama jechuudha. Akkasuma kunuunsituu duudhaaf seenaa keetii tiksituu seenati. Wanta seenaa tiksuudha artii jechuun bareechituu eenyummaa keetiiti artii jechuun jechuudha. Lolli artii malee hin gaggeeffamu. Injifannoon artiidhaan malee mi'aan isaa ibsamuu hin danda'u. Artiin kun waan guddaadha jechuudha. Beekumsaalee jiran keessa artiin waan guddaa tokko jechuudha. Kanaafuu hariiroon artii fi uummata gidduu jiru uumamaan kan uuman kaa'e wanni jennuuf jechuudha. Fakkeenya goonni tokko gara duulaa yoo deemu, gara lolaa yoo deemu itti geeraranii onnee isaa guutan geerarsan kakaasan yeroo injifatee galullee bitaan dha'eef mirgaan dha'ee artiidhaan ibsanii geeraranii fi faarsanii amilee isaa dabalan. Gaafa lola deemtu artiidhaan hamiloofta inkaareej kan si godhu artiidha. Injifannoo keellee bareeche akka ati bareechisan caalatti bareechee kan si ibse injifannoo san tursiisuu danda'u artiidha. Biyya ijaaruu keessatti fakkeenya amma biyya misoomsuu yoo barbaadde yoo artiin si faana hin jiraatin hin dandeessu. Mi'aa misooma sanaa artiidhaan leelliste artiidhaan hawaasa inspire goote kakaasteetu gara misooma sanaatti geessita. Artii jechuun waan guddaadha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii artii kana kutaa lammaffaan hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Filatoomaa ulfaadhaa.